Osoo daabboon eelee irratti nama quubsu ta'eeti silaa dhiira Sumaaleetu quufaa jechamaa ajaa'ibaati jechuudha. Maaka ta'e jechama ta'e hin beeku. Sab aagaan dubbisiin hadha dubbatti keessaa kan na dhibedha jechuudha. Ashamaa harka fuunee daawwattoota yuutuubii Saakzeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sin dhaqqabu jecha. Egaan sagantaa kan keenya guyyaa guyyaan isin biraan dhaqqabnu haala waqtaawaadhaa fi akkasumas haala siyaasa biyya keenyaa ilaalchisuudha waan tokko waliin dubbanna hanga xumura sagantaa keenyaatti akka waliin turtanuu gamanumaan sinaffeerra waan garaana nyaate tokkoo fi ergaa dhaloota qubee yookaan dhaloota Hacaaluu Hundeessaa jechuu ni dandeenya. Mee walaloo ijoolleen mana barnootaa kun ijoolleen Oromoo kun Hacaaluudhaaf walaleessite daawwadha. Jabaa koo jabaa dhiiraa kode gaaf barkum maal dhiisee maal dubbadhu keessa koona dhukkube amuura gabaa horroo kan fardaan marmaaranii kode gaaf adawaa jabaa xiiqii waamanii gameessa koo yaa jabaa tokkicha kittee dhibbaa xanna'an rakkoo dhufe maaliif qeetti si jibbaa atoo yaabde hayyuu koo farda siidaa dabalee kunoo sitti xiqqaata warqeessiif dhaabna malee siidaa yaadannoo dhugaa laphee keenyarraa qabdaa ati hin duune hacee koo nuti ofumaa gaddaa lubbuun dhiiraa biliqaa gola keessatti hin baatu hacee koo si yaadannaa seenaan kee hin nyaatu. Jiruun kee jiruu goota duuti kees du'a goota gochi kees gocha goota jechi kees jecha goota jechi kees jecha goota naatu du'e malee hacee ati hin duune jirta. Bishaan baaroo dildilaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa biliqaayi lubbuun dhiiraa biliqaa gaafa duutuun beekanii gaafa duutuun beekanii gaafa duutuun beekanii ana nyaatu hacee yaa goota koo si jaallannaa. Sinda danam hate yalen chako digdi kanke dangala en hafu nusif jirra guma kanke niba fanna siyadanam hate bara bara. Gan osoo kan du'e galeeti sila Hacaaluu deeffanna turre sila wanti godhamun jiru gaarumaati hanga yoonaatti dhugaan isaallee dhokateetti hafee jira jechuudha. Dhugaan ilmaan Oromoo hedduun mootummaa kanaan ajjeefamanii dhugaan isaanii hedduun isaa dhokatee akkuma jirutti jira jechuudha. Ammallee haqni hacee hin baane hanga haqni hacee ba'utti dhugaan uummata Oromoo mul'atutti qabsoon hinuma finiinti. Inni kan biraa ammoo dubbii keenya irratti akka seera biyyattiitis taanaan nama umuriin waggaa 18 gadi seerri biyya kamiitu akka hin hiine beekamaadha. Mee mucaan kun ilma Oromooti ji'a muraasaaf hidhamee ba'ee umuriin isaa ammallee 16. Bara baadiyyaatti deemee ture. Ji'a sadaffaa guyyaa 25 bara 2014. Ji'a meeqaa hidhamte jechuudha? Kee dubbisuuf bara baadiyyaatti deemee maatii kee dubbisee eega jedhe booda gaafa guyyaa Asambata kara bilookitti eegaan gabbee booda hidhataa gandaa nama lama Tolaa kan jedhamu tokko immoo maqaa isaa himuu hin danda'u na dhufanii turan. Si barbaannaa kara poolis xaabiyaa haa deemnu beenu naan jechuudha. Inni kan biraa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa inni laga Abbaay waggaa hedduudhaaf hidhamaa ture jedhee jechuudha. Keessatti gaaga'ama siyaasa biyya adda addaa keessatti biyya Ijiptii fi kan Itoophiyaa walitti bu'iinsa siyaasaa guddaa kan uumee jiru jechuudha. Lagni Abbayaa guyyaa kaleessaa meegaa waayitii 357 waan akkanaati. Elektiriikii meegaa waayitii 357 kan maddisiisu guyyaa kaleessaa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed bisiinsu isaanii ni beekama jechuudha. Sana laalchisuudhaan akkuma beektan weellistuu
Saaliyaa Saamii sirba tokko abbayyaadhaaf baafti ta'ee abiyyiif baafti ta'ee waa tokko namaan galu kan isiin faarsituu Adwaa lammaffaa jetti sirriidha. Inni laga Abbaay qabeenya ilmaan Oromootiin hidhamee qabeenya hedduutti dhangala'ee waggaa bara Mallas dhagaa bu'uuraa kaasee as dhimmota Oromoo irraa qarshii walitti qabamee fi silas qabeenyi Itoophiyaan qabdu guutummaan guutuutti kan ilmaan Oromooti yookaan Oromiyaa irraa kan maddeedha ni beekama jechuudha. Lagni Abbayyaa kan ittiin ijaarame qabeenya ilmaan Oromootiin ta'uusaa gamanumaan hundi keessanuu akka beektanudha kan isin hubachiisu. Egaan guyyaa kaleessaa akkuma beekamu elektirikii yeroo jalqabaatiif meegaabaayitii guddaa akka dubbii keenya irratti lagni Abbayyaa jechuudha gaanfa Afrikaa keessatti laga guddicha jedhamee kan moggaafameedha kan isaan gitu hanga yoonaatti hin jiru yoosichi kan hidhamu ta'edha jechuudha. Biyyi kan keenya qabeenya kana seeraan qabatti taanaan gaagabni siyaasa biyya keessa jiru yookaan mootummaan shoror keessaa kun aangoorraa ni bu'a taanaan qabeenya guddaa qabdi qabeenya kanatti fayyadamuudhaaf hiree bal'aa qabdi jechuudha. Kanaaf jennaan akka Afrikaatti qabeenya isa guddaadha jedhameeti kan inni beekamu. Egaan gama sirba waan kana dubbachuuf barbaanne sirba Saaliyaa Saamii guyyaa kaleessaa baaste mee irraa dhaggeeffanna. Sila hidha Abbaay kanatti kan faarfamuu qabu yookaan galateeffatamuu qabu Mallas Zeenaawii ture malee Abiyyiin hin turre. Haa ta'u erga jennee ummanni yookaan ummanni sun galateeffatamuu danda'udha qaba jechuudha. Hidha kana akka inni milkaa'uuf sadarkaa guddaa kana irratti uumaa ture shoora olaanaa kan taphataa turedha. Dubbii keenya irratti erga afurri Itoophiyummaa yookaan Oromummaan balleeffame Oromummaan burkuteeffame Itoophiyummaa Oromoon akka inni fudhatuuf giddiidhaan dirqamaan irratti caanamu yookaan dhiibbaan irratti godhamu jalqabe sirba yeroo sirbanullee warri mootummaa kana deeggaran yookaan warri sirna kana deeggaran afaan Oromoo dubbataanu Oromoodha jedha warri sirna kana deeggaranullee sirba yeroo afaan Oromootiin yeroo sirbanu Oromoo jecha jettu jaratti ulfaataa dhufeeti jira jechuudha. Kan isaan itti fayyadamu ilmaan Itoophiyaa biyya Itoophiyaa maal dubbii keenya irratti Itoophiyaa Oromoo yoo jiraatte Itoophiyaan kan isin jiraattu yoo Oromoon ragaa taate yoo Oromiyaan nagaa taate Itoophiyaadha namni kan nuti waamamnu jechuudha. Guutummaan guutuutti utubaa biyya sanaa kan taate yookaan immoo handhuura biyya sanaa biyyattiin sun Itoophiyaa jedhamte kan waamamtuuf bu'uura kan taate Oromoof Oromiyaa qofittiidha waan taateef Oromoof Oromiyaa achi dhiibaniit ammoo Itoophiyaa himachuun fafa. Itoophiyaan yoo Oromoon jiraate yookaan ummanni Oromoo nagaa ta'ee fi Oromoon bilisoomte qofitti ummata Oromoo Itoophiyaa jedhamne waamamuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf Tigraay jechuudha amma waliigalteeniif yookaan araarri nuti mootummaa Itoophiyaa wajjiniin goonu hin jiru hanga hireen ummata Tigraay ummanni Tigraay hiree ofiin of bulchuu fi hiree ofiin murteeffachuu argatutti waliigalteen jedhamuu fi akkasumas ammoo araarri jedhamu tokkittiin hin jiru jedhaniiti jiru jechuudha. Waggaa hundeeffama waggaa 47ffaa TPLF ijaarama TPLF kabajachuu sanarratti kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Wanti inni jedhee TPLF wanti inni dubbate jira kan biraa jechuudha. Mariin biyyaalessaa jedhamu kuni akka isaan hin baafne baranii akka duubatti harkifataa jiranullee kan inni dubbatee jiru jira jechuudha. Ummanni mootummaan Itoophiyaa gara itti goruu dhabeetuyyuu asiif achi deddeemee piroojeektii adda addaa piroojeektii Afrikaa qabu eebbisiisuudhaan yookaan tukuratii ilaalcha gara ofiitti naanneeffachuudhaaf gochii inni hin godhin hin jiru jechuudha. Amma Tigraay yoo fudhannee jennee
Tigraay hiree ofiin bulfachuudhaaf ofiin bulfataa jirti amma Tigraay biyya Itoophiyaa keessa adda baateeti ofiin of bulchaa jirti waan taateef kun ammoo uummanni Oromoos Oromiyaanis illee hiree kana argachuudhaaf danda'uudha qabu. Kanaaf immoo falli jiru woboo jalatti hiriiruudha uummata woboo gargaaruudha wobootti makamuudha waan ta'eef hiree uummanni Oromoo ofiin of bulchu hireen isaa inni tokkoof inni filannoo hin qabne kanadha waan ta'eef mimee Piippiin yookaan warri sirna Minilik diriirsuudhaaf tattaaffii godhaa jiranu yeroo sirba Haacaaluu Hundeessaallee akkas Oromiyaa maaltu gadhiisa kan jedhu Itoophiyaa maaltu gadhiisa jedhanii sirbuu jalqabaniitu jiru. Is a great shame waan nama ajaa'ibudha baay'ee jechuudha. Maqaa Haacaaluu nyaachuu akkuma nyaatanii baran deebi'anii sirba isaallee gara Itoophiyummaatti as fidan jechuudha. Wanti isaan hin godhin hin jiru jechuudha. Egaan daawwattoota keenya ajaa'ib. Egaan daawwattoota keenya sagantaan har'aaf qabadhe dhiyaadhe kana fakkaata ture hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.